hundinuu bakka jirtanirraa gara isaa koottaadhaa gara wallaansa isaa deemaa isiniin jenna. Mana laala baleeyana kana laata akka mana. Fayyaan qabu dhugumaan fayyaan qabne ammas. Mana dirmachuu mana dhufee laala. Dhugumaan maraate malee. Utuu keenya nama duraan dhufee as jirra. Kanaan buna geejjanii Akkanatti dhufee as jirra. Amur seen Allah kuno. Duraan qofaan bira taa'u jiran. Dubatti la meela la. Gee cufi boo viidiyoo irraa cufi gee. gee cufi ni gaara. Waraabbatanii boodawaan فيديو شوفي galatoome duraan keenya uffadhu rabbi sirraa jaalatu. Amma yoo dandeesseeti warra isatti bilbilii takkaa'uu hara furmaatatti anaatu gandadda waluun hin danda'a rakkoon qabu waan kan dubbadha. Namni rabbii fi guyyaa qiyaamatti amantan arraba keessan hidhadha. Yoo dandeessan keerii dubbadha. Yoo dadhabdan ammoo gartee cadhisa. والله Namni rabbii fi guyyaa qiyaamatti amantan yoo dandeessan keerii dubbadha. Yoo dadhabdan ammoo arraba keessan hidhadha. Yaa jara keenya harkaan illee namarraa adabadhaa bakka. Koomentiidhaanis haa ta'u jechaanis haa ta'u waan fedheen haa ta'u irraa dhaabbadhaan isiniif gahaa obboleeyyan qe'e. Isaa fi nama biraatirraa illee nama xiqqeessurraa illee nama arrabsurraa illee si jara keenya namni kun ha dandeettiin isaa onneen isaa kun walirra ilmi namaa kun walirra jira beera. Hawaa danda'uu jira. Ha arraba namaa kanallee obsuu danda'uu jira. Namni pilaatfoormii fayyadamuu beeku gartee gaafa asirra dhufu waa hunda sammuu isaatti himee dhufu. Haala keessa jirra san ibsimee mubarak. Wallahi mata keenya haalli Ustaaz Muhammad Bayaan keessa jiru haala jabaadha. Wallahi laazim haala jabaadha. Rakkoo ofirraan gaa'elee sodaataadha. Isuma dhugumaa jechuudha. Amma bilbilee kaane gurraalee ka jedhamu jedhamee dhimma argee keessaa ba'e dhimma maalii keessaa ba'e dhimma maal taata dhammatoo siniin haasa'an jiru nama gurra qabu fan haasa'a lama dheer nama gurra qabaachuu qalbii qabaachuu qabda. Haalli isaan keessa jiran Ustaaz Hamzaa akkasumas warra dhaggeeffachuu barbaadan haala sirrii miti haala gaarii miti. Kacarraanaa bilbilee Ustaazaa wajjin ture Ustaaz Abu Sabraddiin wajjin ture naa deebisee guruppiidhaan natti dabalee chumaan irra seenee nama bira jirutu kakatee nutti himee qabamee jira. Rakkoo ofirraan ga'uudhaaf wallaahi laaziim qabamee jira. Rabbina argatu kanan ija kootiin argee akka inni itti jiru ijaan argee dhufeensi itti maaraan. Waa tokko wanti ana yaani na kijibsiisu hin jiru. Laayivii irra taa'ee miyuutii qabadhee itti dawwalaa ture akka dhaga'een waan kana jechuudha. Yeroo dhaqu akkiitti jedhamu akka sirrii miti namni kun yaala barbaada. Yaala barbaada matuma isaatiifu waa'ee maalii piroofaayilii maaloo maal akkana jedhee akkasana jedhee tun taane ofumaafu yaalli nama barbaadu namni kun mataa isaatti qabuun. Yes. Karabbina argu jechuudha. Ani bar live banadhee akkumaan dhaqettiin Abu Sabraddiin ni ilaalte. Wallahi wabillahi kanin isinitti hin kijibne amashan bakka maraataa wallaananitti maraataa wallaanu ture amashan. Tole. Ija isaa keessa hoggaan laale as dhufee ummata maaliin jee wallahi wabillahi isiniifin kakadhaan jeen parsantii 100% mamma bayaan akka fayyaan qaba. Amma isa hidhuunis faayidaan qabdu hadhooytuututti jira hadhooytuu mataa nama seentuu jira obboleessa kee. Tawaanuma namni irratti kana si godhe qofa irratti itti diddu amma silaa jaalala amantii irrattis taate keessumaa baadara gumataa. Uummata gamana Lakki bara amma ustaada yeroo amma istiil amma jiru kanaa mucaan bira jiru unu waarakna wajjin jira. Ani kijibarratti abbaa fedhan deeggaru ustaada. Wallahi lazim kijibarratti abbaa fedhan deeggaru. Muhammad Bayaan dogongora hojjetee ni jira as gubbaratti hojjetee jira. Sigalee waan islaamummaa xiqqeessullee godhee jira ho'ettan godhee jira an akka Abu Sabraddiinitti garuu fayyaan jiru ammaan tanatti. Nama lubbuu ofii dabarsuu deemu. Nuti Muhammad Bayaanii gargaarsa olii qabaaf hin jenne. Hoottaa gargaarsa olii buufnee wallaannaa isiniin hin jenne. Warra akka hin dilooyne jara keenya namni kun ammatti dhukkubsataa jira. Namni bira jiru kunillee aboo aangosaanillee firaanillee isaa wajji tokkoo miti. Garuu namni kun nama dii wajjin baranne. Wallahi wabillahi watallaahi Abu Sabraddiin aan sin beekaa mucaa kana qabuttiin jira.
Ar'aan tana naan jee bilbilli eegaa tiktookiin irraa gubateellee bilbilli harkaa fuudhamee booda wanuun kijibu waa kana bira jira. Nama shantu mana keessa jira naan jeeti mana keessaa waa takka dhabee jee. Mucaa ammoo ni dhukkubaa jee. Nuti wanni jechaa jirru namni qaama naannoo san jiru mucaa akka wal'aanuu qofa wal'aannatu qofa haadha abbaa biraan gaheeti mucaan nama na wajjin haadha abbaa isaa biraan gahu qofan fadhaa akka lubbuun isaa baane ifaa qabachuu faatti fiigaa jee amma. Si jara keenya namni akkamitti hanga du'a namatti waliin gammadaa barra yoo dogongorri illee jiraate du'u akkas ta'uu qabda wallaahi lazim. Wayyaa sin ustaaza koo dhiifama waa tokko hin dabarsuu barbaadaan. Warra jala deemtanii wallaahi mana ustaaza Hamzaa ta'e mana mana koo ta'e nan baradhaan dhimma kana mana koo kottaa achitti dubbannaa. Sidii galee obboleessoo waa tokko hin godhiniif ofiifuu faamilii isarra darbee siyyuu manatti qallabu duubaa qaba namichi dhageessee. Waa tokko hin godhiniif ajjala deemte eenyu waa si gaafate moo eenyu waa si hin jedhe yaadumatti kennin rabba fayyisuus hin jedhin maalis hin jedhin dhiisi deema jala wallaahi miira keessa dagalchitan hay dhiisi mubaarakitti obboleessoo illaa komantii ilaallu wallaahi argaan jedhu birrii jimaas jimaanis kan jaraa birriinis kan jira maal laman maal lamee uummanni sun jara keenya adaraa gaafa haasoftaanii booddee hadhoo darbadhee isin keessa buusen immoo karaarra bu'a bakka ittiin argitan hin qabdanu afaan keessa qabadhaati zimmedhaa ta'a isin ilaallatu kun dhimma faamilii qabaa faamilii isaatirraa dubbataa jira sin laallatu adabadhuu harka keetiif intana qollofadhuu dhaqee ciisi sumulii tokko gargaarin eenyu gargaari siin jedhe waa'ee gargaarsaan gaafatamne nama tokkotu yaalchisee nama tokkotu waan inni barbaadu godhuufii danda'a jaruma keessaa jechuudha. Afaan biraan haasofsiiftanii booddee wallaahi ustaazota isin kabaje malee jechuudha. Alana lechuu walitti buqaa ta'e galle. Mubaarak dhiisiini. Distiraaktii si godhuuf qalbii ta'e gara biroo si oofuuf akkana godhanii. Wallaahi doobbii kiyya warabbal ka'abaa ustaazaa Musabraddiin guyyaa tokko dogoggoraa isaanii hin beekanu kijibaa miti. Distiraaktii si Waliin godhuuf. deemnee nama isaan beekutu jira nama akkana jedhan ustaaza. Nama si bira jirutti kenni jedhan nama bira jirutti kenname warabbal ka'abaa jechuudha. Maal ustaaza Musabraddiin anni shi nan kijiba. Hayyee waan barbaadan naa jedhu ustaaza Musabraddiin respekti gochuu qabdu. Nama si bira jirutti kenni jedhanii أنا السلام عليكم أبو صبر الدين جدا ما لا توجد سنين أنا أبو صبر الدين أستاذ سيمبيكا جد أكاس جدي وان دبتهم نت دبته كه ركو جب دوك سجل أكاس تيكور كور كره كوريار كيسا كره تيه ما جل فولي ساتو نما فكاتو فيديو بنا تيجون يروم ما كان واهون دبته نم نسون رغابه كاتي والله بالله تالله جدي كاتي أبو صبر الدين waan gootan godha an muudii tokko jira jedhe gaayaa namni sun nama cimaadhaayyuu muudii wayii kaata jirti muudii akkanaati jedheen ofii kootii jedhe zannii badee zannii tangalee akkana tangalee dogoggora takka galee of himee waa dubbatee achuma keessatti immoo waa uumamti tumanuu akkasitti jirru waa uumame rabshaa jammare wallaahi laazim waan gurri keenya dhagahe waan argine أنا ركون قب أستاذ أبو صبر الدين يجوني نمك كمية كسانتان وتوبيتانو كومنتين تاني بريسو عبد الرحمن محمد جو نقلتي يفهم مو بيجي عبد الرحمن محمد جو سبيرة جرا نقلتي طالع أستاذ أنا بودرو نقلتي عبد الرحمن محمد جو طالع يفهم مو بيسرة دو خيار عبد الرحمن محمد تكتك كبريس أكا قوتو أمزا أستاذ أمزا أكا قوتو أما يعني دلالين فيدان وفينكابو مجا أما القلت تخنا الرأي دلين وهبدا مجا هاولا نمو نمني غرغار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دولي نقودهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بليجن نمني نما برنجر سلام بين من جاكونو درمچنا من دفتي يرتونو من رشيد مسبا فاني أكتي جرون سنگر سلا كونو من وجه كبني أيدا غلطوما والله غربان مرات مظاهرات لا لما يسين نگر سيسان لا كونو ورزني بداتوري أفاني واحد والبار الرقابة تمتني
Jamaal Aliyyi tokko faallaa lijjiin kun asila taa'u jira. Mana namni bakka. Akkanuma bira namni waan fedhe haasa. Lakki Jamaal Aliyyi keessaa hojii asirraa hadii seebuu ture sun faamee moo dubbatu laalaa lijjaan. Kan faduu jiru sumaraa. Itiliisi kuruu teenya rakkoo. Bani viidiyoo agaraan jirru Abdurrahman. Isa guddisi okutak. Shabakaa fi jama. La save godhi. Save godhi. Viidiyoo gaafante save godhi. Save godhi waggaa viidiyoo banti. Viidiyoo. Video go on goote. Amma accept godhi si ergeen jira. Mee ogu takka gabbeetiin ol deebi'a Hamza. Gabbu'e. Naaba namu dide. Lakki an si ergeen jira kanuma tuqe rakkoon qabu. An si erge ati numa tuqe. Ni deebi'aayee yoo bu'ellee ni. I think networkidha. Yaa. Mana taaptaa godhaa mana kana koppiliin taaptaa godhaa. Osoo isin hin dhufin dura badhaasollee waliin ture mana